Ashamaa harka fuunee akkam jirtu nagaa keessanii har'a egaa ergaa bareedaa tokko isinii qabadhee dhiyaadheen jira. Sin fayyadaa, sin barsiisa, irraa barattu jedhee kan hin yaade, kan hin dubbisirraa, kan hin dhaggeeffadherraa, kan jireenya koo jijjiire, kan yaada koo jijjiiree fi kan ilaalcha koo jijjiire sin fayyada jedhee isinii qabadhee dhiyaadheera. Amma dhumaatti akkana dhaggeeffattan kabajaan isinin affeera. Egaan ani Alsan Tolasaan jedhama. Karaa YouTube kanaa wantoota sin fayyadan, sin gargaaran isinii qabadhee dhiyaachaan jira. Chaanaalii kanatti maatii ta'uudhaan, itti dabalamuudhaan, subscribe gochuudhaan akka irraa barattan, wantoota sin fayyadu akka irraa qooddattan kabajaan sin gaafadha. Egaan mata dureen irraan isinii qabadhee dhiyaadhee waa'ee ofitti amanamummaa yookaan immoo self confidence isa jedhamudha. Self confidence maalinni eessaa dhufa? Self confidence akkamitti horachuu dandeenya? Akkamitti guddifachuu dandeenya? Self confidence jechuun immoo maal akka hin taane isinii qooduun barbaada. Amma dhumaatti akkana dhaggeeffattan, akka irraa barattan, akka itti fayyadamtan kabajaan isin gaafadha. Ofitti amanamummaa jechuun maal jechuudha? Ofitti amanamummaa jechuun milkaa'inoota keenya kan darbaniin of jajuu miti jechuudha. Confidence jechuun ofitti amanamummaa jechuun kanadha jennees immoo kan namootatti haasofnu miti. Ofitti amanamummaan kanarraa addadha. Ofitti amanamummaa jechuun yaada nuti dandeettii keenya irratti qabnu, dandeettii keenya irratti murteessinuu fi ilaalcha keenya ani kanadha jennee ofiif qabnu ofitti amanamummaan isadha jechuudha. Ofitti amanamummaa jechuun otoo keessi keenya waan itti ilaalamu qabaate dandeettii keenya irratti ilaalchi nuti qabnu, beekumsa keenya irratti ilaalchi nuti qabnuu fi waa'ee keenya, waa'ee eenyummaa keenya wanta nuti yaadnu ofitti amanamummaadha jechuudha. Ofitti amanamummaa namni qabuu fi namni hin qabne maalirratti walirra? Namni ofitti amanamummaa qabu ammuun fe'iyyuu beekumsi isaa gahaa ta'uu baatuyyuu amma yoonaatti waan baranne waan beeku jechuun isaa fi ofitti amanamummaa akka hin qabaanne isan dhorku jechuudha. Karaa biraatiin ofitti amanamummaa jechuun namoonni maallaan jedhu, namoonni waa'ee koo maal yaadu jennee otoo hin dhiphatiin, otoo hin sodaatiin waan yaadnee fi waan itti amanne tokko yeroo itti hojjennu confidence mataa keenyaa qabna jechuudha. Namoonni waan baay'ee sin jechuu danda'u, waan baay'ee waa'ee kee haasa'uu danda'u, yaada kee fudhachuu danda'u, yaada kee fudhachuu dhiisuu danda'u. Ati garuu gaafa ofitti amanamummaa qabaattu waan namoonni waa'ee kee yaadanii fi waan isaan jedhanii hin dhiphattu jechuudha. Confidence jechuun sodaa namaarraa bilisa ta'anii ilaalcha ofiirratti, dandeettii ofiirratti fi namummaa ofiirratti hirkatanii waan hojjechuu yaadan yeroo itti hojjetan confidence jedhama jechuudha. Gaafa ofitti amantu yaada kee irratti hundoofta malee yaadota namoonni yaadanii fi ilaalcha namoonni kaansii qaban sin dhiphisu jechuudha. Sababni isaa waa'ee keetiif murteessaan sumajaa ta'eefu jechuudha. Gaafati nan danda'a jettu, gaafati ilaalcha ofiif qabdu sirreessitu, namoonni naannoo kee jiran illee sifaana sirraa adeemu, sifaana sheeppi ta'aa adeemu jechuudha. Wanti murteessaa fi furtuun jabaan si bira jira jechuudha. Amma otoo ati yaada baay'ee gaarii, yaada baay'ee warqee ta'ee fi qaalii ta'e qabattee dhiyaattee garuu immoo yaadichatti namantotoo ta'e, namoonni kaan immoo addunyaan guutuun yaadichatti yookaan immoo sitti inni himana ta'e maal akka uumamuu danda'u yaadi. Ati yaadichatti namanne taanaan, yaadicha hin dabarsine taanaan namoonni kaan akkamitti dabarsuu danda'u? Jalqaba yaadicha situ dabarsuu danda'a. Ofii keetti amantee yaadichatti amantee gaafa qabattee dhiyaattu namoonni kaan yaadichattis ni amanu, sittis ni amanu jechuudha. Ati garuu yaadichatti namanne, yaadicha kufiftee taanaan yaada ati kufifte namoonni biraa na harkaa fudhatu jedhanii eeguun baay'ee ulfaataadha jechuudha. Jalqaba ati yaadichatti amanuu qabda, ofitti amanuu qabda jechuudha. Yaada si bira darbee dhufe, yaada ati dabarsite, yaada ati sadarkaa gaarii kenniteef namoonni kaan ni fudhatu. Yaada ati immoo kufifte, yaada ati immoo sadarkaa gadaanaa kennite namoonni kaan fudhachuun ni ulfaata jechuudha. Dandeettii ittiin isaan amansiiftuu fi dandeettii isaan hubachiiftullee qabaachuu hin dandeessu jechuudha. Kana jechuun yaada ati shakkitu yookaan immoo eenyummaa ati shakkitu eenyu akka itti amanu barbaadda. Yaadicha ati ni shakkitaa jechuudha. Yaadichatti ati amantu jechuudha. Kanaaf inni jalqabaa atumti itti amanu, atumti yaadichatti amanuu qaba jechuudha. Ati immoo akka dandeessu, akka mirkaneessitu fi akka galmaan geessu amanteetta taanaan kan namoota kaanii rakkoon qabu jechuudha. Sababni isaa wanti hundumtuu si biratti jalqabee si biratti dhuma ijaa ta'eefuu wanti murteessaan si harka jira jechuudha. Namoonni maallaan jedhu, namoonni yoon kana jalqabe, yoon kana dalage, yoon kana hojjedhe
namoonni maallaan jedhu jettee gaafa dhiphattu ofitti amanamummaa hin qabdu jechuudha. Namoonni waa'ee kee waan barbaadan yaaduu danda'u, waan barbaadan haasa'uu danda'u, sammuu isaaniitti waan barbaadan yaaduu danda'u. Isa namiti rakkoon. Ofii keeti maal jetta? Waa'ee kee gaafa laaltu, waa'ee kee gaafa yaaddu, dandeettii kee gaafa yaaddu, eenyummaa kee gaafa yaaddu, ati maal jetta? Kan namoota kaanii miti jalqaba. Waaqayyo nama guutuu godhee si uume, sammuu gahaa siif kennee, qaama guutuu si kennee, waan hundumaa qabda jechuudha. Dhala namaa faana wal qixa. Namoonni maallaan jedhu otoo hin taane ani ofii kootii maaliin jedha. Amma asirratti wanti sirriitti beekuu qabnu har'a hin beeku jechuun hin danda'u jechuu miti. Waa tokko ni barattaa ni dandeessa. Namoonni baay'een beekumsaa fi dandeettii adda dabasan hin beekan. Hin beektu yoo ta'e ni barattaa jechuudha. Namni waan biraa beeku namni waan biraa beekuu dhiisuu danda'a. Namni fayyaa beeku kan injiinaringii immoo beekuu dhiisuu danda'a. Kanaaf iddoo jirtutti waan beektu irratti ofitti amanamummaa gaafa qabaattu waan tokko hojjechuudhaaf gaafa karoorsitu dandeettiin si barbaachisuu fi hubannoon si barbaachisu ati fedhii qabda taanaan ati ofitti amanta taanaan ni baratta. Hin beektu jechuun hin dandeessu jechuu miti. Barachuu hin dandeessaa, beekuu hin dandeessaa, wanta sana bira ga'uu hin dandeessa. Garuu immoo beekteeyyuu waan sanayyuu dandeessee ofitti namantu yoo ta'e maal faayidaa qaba? Ati ofitti amantu taanaan immoo namoonni sitti namanan, abbaan illee haati illee sitti amanuu hin danda'an. Ati hin dandeessa, ati cimaadha, ati dandeettii qabda, namni siin jedhu hin jiru. Ati ofitti amanuu qabda jechuudha. Namoonni maallaan jedhu hin jedhin. Namoonni jireenya keessiif hin jiraatan. Jireenya kee fuulduraatiif kan jiru sun qofadha. Ijoollee kee, maatii kee, jireenya kee boruutiif kan jiru si qofadha bakka. Nama guutuu taatee uumamte, nama guutuu amma taatee uumamtetti immoo responsibility yookaan immoo itti gaafatamummaan jireenya kee irra jiru hundumtuu sumarratti hundaa'a malee dhimma namootni yaadanii fi dhimma namootni dhimma kee irratti haasa'an irratti miti kan hundaa'u. Kanaaf ofitti amanamummaa qabaachuu qabda bakka. Ani nan danda'a yoon hojjedhe nan milkaa'a jettee ofitti amanamummaa qabaachuun baay'ee barbaachisaadha. Gaafati ofitti namanne maatiin keellis hin jaalatan, abbaanis haatis hin jaalatan, hiriyaallee hin qabu. Nama ofitti namanne, nama dandeettii isaatti namannee fi nama ofii isaatiif ilaalcha gaarii hin qabne namni jaalatu hin jiru. Yeroodhaaf maybe nutti fakkeessuu danda'u, nu faana ooluu danda'u, nu faana yeroo dabarsuudhaaf nyaataa fi waan adda addaa nu faana gochuu danda'u. Nama keessa isaatti ofitti namannee fi nama keessa isaatti ofiisaaf ilaalcha gaarii hin qabne namni kamuu hin jaalatu. Hiriyaa yoo qabaannes hiriyaa yeroo gabaabaa yeroo muraasa booda nu gatee baduudha malee namni nutti dhugaadhuma nutti dhiyaatee nutti amanee nu faana jiraatu hin jiru jechuudha. Namoonni kan otoo sitti namaniin ati ofii keetii ofitti amanuu qabda. Ilaalcha gaarii ofiif keessuu qabda. Gaafa waa'ee kee keessa keetti yaaddu maaltu sitti dhaga'ama? Ati nama danda'uudha moo nama dandeettii gaarii qabuudha moo nama ofiisaaf ilaalcha gaarii qabuudha moo nama ofiisaa jaalatuudha moo nama akkamiiti keessa keetti gaafa laaltu? Kan namoota kaanii rakkoo hin qabu. Ati gaafa kee mataa kee irratti gaafa hojjettee fitte ilaalcha ofiif qabdu gaafa sirreessite namoonnis gara keetti sirraa adeemu jechuudha. Kanaaf konfidensiin baay'ee barbaachisaadha. Ofitti amanamummaa gaafa qabaattan waan barbaadan gootu, waan sammuu keessan yaade gootu, waan hojjechuu barbaadan daayirektii akka jalqabdan isin godha. Amma namni baay'een yaada baay'ee qaba. Otoo waa dalagee, otoo waa jalqabee ni yaada. Keessumaa dargaggoon baay'een otoo waa jalqabee keessa isaatti yaadni baay'een akka jiru ni beekna jechuudha. Garuu sodaa namaa qaba bakka. Namni maallaan jedha, hiriyaan koo maallaan jedha, namoonni kaleessa beeku maallaan jedha jedhee dargaggeessi baay'een ofii of teessisaa jira jechuudha. Sodaachuun baay'ee badaadha. Keessumaa kan isin sodaachuu qabdan kan isinitti mul'isa dhugaa jechuudha. Sodaachuu kan qabdan jireenya keessan boru akkam akkasinii ta'u waggaa 10 kana waggaa 5 kana nama akkamii taatanii akka of argitan sodaachuudha. Iddoo hadha jirtanitti of arguu barbaaddu moo nama biraa taatanii of arguu barbaaddu? Nama yoo sodaattan nama hidhaa keessa jirudha bakka. Nama sodaachuun baay'ee badaadha. Ofii keessanii maal ofiin jettu? Amma waan badaa, amma waan aadaa Oromoo keessa hin jirre, safuu Oromoo keessa hin jirre amma hojjennetti waan barbaadan hojjechuu qabdu jechuudha. Mirga keessan, namni jireenya keessan sinii jiraatu hin jiru. Namni yoo sin kuftan sin kaasu hin jiru. Ofii keessanii kan ofii keessaniif jiru. Waan itti amantan hojjechuudha bakka. Maybe kufaatiin jiraachuu danda'a. Kufaatii keessan irraa ni barattu. Kufaatiin waan biraa nama barsiisa. Kufaatiin karaa wanti sun ittiin hin hojjennee fi wanti sun ittiin hojjetamuu danda'u nama barsiisa. Kufaatii sodaattanii dargaggoonni teessan, namoonni kaanillee namoonni hojiirra jirtan kufaatii sodaattanii yaada namootaa sodaattanii taa'uun fala miti. Jireenya keessan mo'achuudhaaf biyya lafaa kanarratti guutummaatti jiraattanii darbuudhaaf waan keessi keessan yaaduu fi dandeettii qabdanitti fayyadamtanii beekumsa keessan gara maallaqaatti jijjiirtanii namootaaf qooddanii darbuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Namoonni immoo namuun jaalatu, namuu hiriyaasaa godhachuun jaalatu. Akkuma dura isiniin jedhee abbaan illee, maatiin illee, haati illee namuu jaalatu hin jiru. Namni wajjiniin ta'uu jaalatu hin jiru.
nama konfiidensii qabu garuu, nama ofitti amanu garuu, nama waan ofitti amane tokko hojjetu garuu namuu wajjin ta'uu barbaada. Namuu hiriyaa godhachuu barbaada. Namuu wajjiniin hojii hojjechuu barbaada. Kanaaf ofitti amanuu qabdu. Waan yaaddan tokko jalqabuudhaaf sodaachuu hin qabdanii ofitti amanamummaa keessan guddifachuu qabdu jechuudha. Egaan ergaan har'aa isiniif qabadhee dhiyaadhe kana fakkaata. Ofitti amanamummaan akka faayidaa qabu. Ofitti amanamummaa jechuun egaa walumaa galatti yaada nuti ofii keenyaaf qabnu, yaada isa nuti keessatti yaadnu ani nama akkamiiti jennee ilaalcha nuti dandeettii keenyaa fi beekumsa keenya irratti qabnudha jechuudha. Viidiyoo taanu irratti akkamitti konfiidensii keenya yookaan immoo ofitti amanamummaa keenya guddifachuu akka dandeenyu fi ilaalcha ofii keenyaaf qabnu akkamitti jijjiiruu akka dandeenyu isinii qabadhee dhiyaadha. Viidiyoo nanarraaf qopheesse isiniif qabadhee dhiyaadhe kana fakkaata. Subscribe gochuun irraanfatina, maatii ta'a. Waan irraa baradheeraa isinis akka barattaniif isinii qabadhee dhiyaachaa jira. Subscribe gochuun dagatina. Subscribein keessan anaaf faayidaa guddaa qaba ta'eefu subscribe kan jettu tuquudhaan maatii ta'an isiniin jedha. Galatoomaa waan na dhaggeeffattaniif fayyaatti naa tura.